lubbuun isaanii akka dabartee maatiin OMN'tti himaniiru. Ajjeechaa ilma isaanii artistii Daadhii Galaaniitiin wal qabate maatiin hundinuu gaddaan miidhamanii turan kan jedhu obboleessi Daadhii Galaan kan bilbilaan dubbifne abbaan isaaniis dhugaa ilma isaanii barbaachaaf osoo mana murtiitti deddeebi'an sababuma kanaaf dhibee irra bu'uun osoo yaala gahaallee hin arganne guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiranii jedhe. Sirni awwaalchaa obbo Galaan Wadaajoo guyyaa boruu onkololeessa 11 bara 2020 bakka dhaloota isaanii aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Gooroo guutuu jaamutti akka raawwatamuuf jiru ibsa. Namni dhimma kanarratti gabaasa nuuf kenna. Magaalaa Finfinnee kutaa Boolee Mikaa'el keessatti halkan edaa sa'aatii 1:00 balaan ibiddaa kan dhaqqabe ta'uun himame. Balaa dhaqqabe kanaan manneen jireenyaa 11 yoo gubatan gaagaamni lubbuus kan dhaqqabe ta'uu namni garasii dubbifne OMN'tti hime. Hamma oduu kana qindeessinetti lubbuun namoota 4 balaa kanaan kan dabarte ta'uu gabaasni garasii nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Wayita ibiddi kun qabatutti waraanni baay'inaan garasitti kan buufaman yoo ta'u konkolaataan ibidda dhaamsu yoo xiqqaate turtii sa'a tokkoon booda erga qabeenyi barbadaa'ee lubbuun namaa dabartee dhufee ja'a namni kun akka himutti sababii balaa ibiddaa kanaan rakkoo elektirikaatii mitii ja'a naannoo kanatti ifaan hin dhaamne ja'a. Irra caalaan namoota naannoo kana jiraatanii Oromoodhaa kan jedhu jiraataan kun murni biyyattii bulchu wayita balaan kun dhaqqabutti lubbuu namoota baraaruuf sochiin taasise gonkumaa kan hin jirre ta'uu OMN'tti hime. Balaan ibiddaa Finfinnee keessatti dhaqqabe kun naannoo Oromoon baay'inaan galu ta'uu fi balaa kanas to'achuuf tarkaanfiin yeroodhaan fudhatame gama mootummaatiin dhabamuun itti yaadamee kan godhame akka ta'uu hin oolle shakkisiisaa jiru taajjabdoonni taatee kana hordofaa jiran. Walloo aanaalee garaagaraa keessatti weerarri hawwaanisaa oomisha lafaa qonnaa hektaara hedduu irratti argamu mancaasee akka jiru jiraattonni OMN'tti himani. Maddi keenya aanaa abbaa ta'erraa bilbilaan dubbifne tokko akka OMN'if ibsatti weerarri hawwaanisaa kun godinicha erga seenee torbaan lama ol akka lakkoofsisee ta'uu ibsuun midhaan gosoota garaagaraa akkasumas kuduraa fi muduraa dabalatee weerara kanaan barbadaa'ee akka jiru himee jira. Gurmuun hawwaanisaa kun Jabuutii fi gama naannoo Affaariitiin seenee kan jiru jiraataan Walloo kun weerara kana ittisuuf gama mootummaa naannoo Amaaraa fi hawaasaan tattaaffiin godhamaa turullee itti milkaa'uu hin dandeenye jedha. Helikoophtarri weerara kana balleessuuf dhuftes kuftee akka caccabde himuun jiraattonni meeshaalee sagalee dhageessisan fayyadamuun weerara hawwaanisaa kana ari'uuf hanga danda'ametti ittuma jirraa jechuun OMN'tti himani. Harargee bahaa magaalaa Wadaayitti maqaa jidduu gala gabaa jimaa eebbisiifna jedhuun Shimallis Abdiisaa haasawa qishnaa qabuun madaa uummata Oromoo waraanee dhiisee jiru jiraattonni naannichaa. Kaan rabbi sinirraa fuudheera kaan mana hidhaa galeera. Shimallis Abdiisaa dabbaloota of dura bobbaasee gandoota keessa facaasuun hojjettootaa fi kaadiroota akkasuma namoota muraasa dirqamaan walitti qabuun mata duree haala gabaa jimaa magaalaa Wadaay jedhuun haasawa godhe. Kaan rabbi sinirraa fuudhe kaan mana hidhaa Qaallittii galee jira jechuun dubbate. Qaallittii kan jiran Jawaar Maammadii fi hogganoota siyaasaa biroo ta'uun kan beekamu yoo ta'u kan gara rabbii deemee fi uummanni Oromoo hanga ammaatti imimmaan isaa xuruursaa fi jiru ammoo Haacaaluu Hundeessaa ta'uun beekamaadha. Haasaa Shimallis taasiseen qeerroon magaalattii kan dallanan yoo ta'u murna nu hidhee fi nu ajjeesee ka'ee akkasitti nurratti baacu kana hanga hundeen buqqisnutti uummanni Oromoo nagaa hin argatu jaane. Magaalattii keessatti waraanni Shimallis Abdiisaa eeguuf jecha humnaa ol qubsiifame namoota nagaas doorsisaa jiraachuus himee jira. Nama deeggaraa paartii mormituuti jedhanii amanan ni reebuu kan jiru namni achirraa dubbifne walgahii taasifame kana irratti hawaasni magaalattii qooda kan hin fudhanne ta'uun gabaasni garasiin dhaqqabe ni mirkaneessa. Achuma Harargee bahaa aanaa Fadisaa Raddaa facaatuu jaamuun beekamtutti yaamicha 12 qeerroo Oromiyaatti yaamame hordofuun qeerroowwan hedduun waraana mootummaatiin butamnee mana hidhaa keessatti reebamaa jirraa jedhani. Sababa qabeenyaa fi mana gubdan jedhuun mana hidhaa aanaa Bokkootti hidhamne
ragaa sobaan irratti barbaadaa jiru kan jiru qeerroowwan hidhaman keessaa namni bilbilaan dubbifne tokko namoota ragaa nurratti boodidanis qabanii hidhaa jiru je'eeti jira. Hidhamtoonni kunneen akka jaanitti erga mana murtiitti dhiyaannee bilisaan gadi lakkifamneen booda poolisootaa fi hojjettoonni aanichaa ajajaa mana murtiitiin alatti namoota maallaqa qaban irraa fudhachuun gadi dhiisanii kanneen maallaqa hin qabne ammoo mana hidhaatti ol deebisuun reebicha nurratti raawwachaa jiru je'eeti jira. Aanaa Dadar keessatti dabballoonni sirnichaa dirqamaan hiriira bahaa jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himani. Dabballoonni kunneen halkan gandarra deemuun namoonni akka manaa hin baane doorsisuu fi kanneen alatti arganis maallaqa irraa saamaa akka jiran jiraattota keessaa namni Oduu.ama.nuhuu dubbise tokko ibsee jira. Akka namni kun jedhutti aanaa Dadar keessatti sababa dhiheenya kana kaabinee aanaa keessaa namni Abdulqaadir Rashid jedhamu qaama hin beekamneen ajjeefameen booda haalli nageenya aanichaa keessatti jiru hammaachaa dhufee jechuun dubbate. Oduu keenya xumuraatiin obbo Lidatuu Ayyaalaw mirgi wabii mana murtii godina Shawaa Bahaatiin eegameefii ture oliyyannoo poolisii boodas mana murtii waliigalaa Oromiyaatti murteeffamuufis abbaan alangaa ammas galmee himataa haaraan isa himateeti jira. Guyyaa kaleessaa waajjira abbaa alangaa Oromiyaatti daayirektariin yakka addaa galmee yakka haaraa obbo Lidatuu Ayyaalaw irratti banuun mana murtii godina Shawaa Bahaatti dhiyeessee jira. Himanni baname kunis waraqaadhaan obbo Lidatuu kan dhaqqabe ta'uu abukaatota isaa irraa odeeffannee jirra. Manni murtii godinichaa kan kanaan dura galmee yakkaa meeshaa waraanaa seeraan alaa sochoosuu ilaalchise isaan irratti baname ilaalaa turuusaa ni yaadatama. Himanni haaraan obbo Lidatuu irratti banames seera yakkaa keeyyata 238 fi keeyyata xiqqaa tokkoo fi akkasuma keeyyata 256 cabsee kan jirudha. Innis ammoo yakka heera mootummaa cabsuu jedhuun kan wal qabatudha. Talagaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Gama ogummaa teeknikaa fi gulaalli suur-sagaatiin Abdii Jamaaltu nu faana ture. Anta oduu isinitti himtee Faayisaa Ilaasii bal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti galgala kan isiniif dabru ta'a. Hammasittuu nagaan nuuf tura.